Ministeerri muummee Federii Dr. Abiy Ahmad ministeera muummee Xaaliyaanii Giorgia Meloni simataniiru. Dr. Abiy Ahmad gama miidiyaa hawaasummaa isaanii ergaa dabarsaniin yaa'ii Xaaliyaanii Afrikaa wayita waloon keessummeessunitti ministeera muummee Xaaliyaanii Giorgia Meloniin baga nagaan gara Itoophiyaa dhuftan yeroon jedhu gammachuu olaanaa ni jedhan. Carraan kun walgahii dippiloomaasii qofa osoo hin taane michummaa cimaa Xaaliyaanii fi Afrikaa gidduu jiruuf agarsiiftuu ta'uu ibsaniiru. Michummaan kun wal kabajuu, itti gaafatamummaa waloo fi guddina waaraaf mul'ata waloo qabnuuf bu'uuraas jedhan. Daawwannaan ministeera muummee Xaaliyaanii Giorgia Meloni dameelee daldalaa, investimentii, inerjii, bu'uuraalee misoomaa, qonnaa fi damee kalaqaan tumsa jiru caalmaatti cimsuuf murannoo waloo kan itti mirkaneessinudha jechuun kaasaniiru.